Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jirtu hordoftoota YouTube channel Ekeap akkam nagaa keessanii baga nagaan jiraattanii har'uma waan bareedan sin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaa fi appilikeeshina qofa osoo hin taane waan silkuma keessan irra jiru waan isin hin beekne sin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf silkii keessan jechuudha namni nam bilbiladhaan haa kennii isin jedha. Bilbilachuu qofa osoo hin taane Facebook illee namoonni gaa yeroo baay'ee silkii kennan bilbiladhaan haa kennii isin jedha. Isin immoo silkii keessan paaspoortii irra keessan jirtani. Maaliif namoonni hundinuyyuu iccitii keessaa qaba silkii keessaa jechuudha. Gaalaarii keessan akka inni seenuun barbaadu danu bakka biraa akka inni seenuun barbaadanu garuu bilbila yoo bilbilate rakkoo hin qabu. Sana akkam gootanii fakkeenyaaf qulfii keessan bantanii kennitaniif namticha sana qulfii keessan bantanii nam bilbiladhaa kennii yoo isin hin jedhe foonii keessa galtaneetii si'a tokko irraa deebitan jechuudha. Akkana irraa deebitanii mallattoo kana cuqaastan jechuudha. Mallattoo daarii jirtu kana akkana cuqaastanii sana booda foonii kana mataasii akkana qabdan jechuudha. Dhiyootan kiyyaa akkana qabdanii sana booda piinzii saab kan jettu kun ni jirti jechuudha. Okkee asirratti sin gaafata. Okkee kana cuqaastan jechuudha. Hiriyootan kiyyaa amma namtichi sanaaf kennitan ilaa akkanatti kennitaniif namticha sana. Namtichi suni foonii seenuu hin danda'a. Bilbilachuu hin danda'a. Lakkoofsa namaa barbaaduu hin danda'a. Bilbiluu hin danda'a. Kana keessa seenuu hin danda'a. Garuu silkii foonii kana keessaa jechuudha. Mana bilbilaa kana keessaa yoo nan deebi'a jedhee abadan inuman deebi'uu hin danda'u jechuudha. Inuma deebi'uu hin danda'u. Inuma deebi'uu hin danda'u. Kalas kana keessa immoo bakka barbaade seenuu danda'a dhiyootan kiyyaa. Bilbilachuu hin danda'a. Garuu seenee gaalaarii keessan keessa tiiktookii bakka barbaade seenuu hin danda'u. Isin immoo irraa deebi'uudhaa fi mallattootti kanaa fi kana walitti qabdan jechuudha. Namtichi sun illee utuma mallattoon asiniin jedhaaru kana beekee qulfii keessan irra gala jechuudha. Amma fakkeenyaaf qabeen sin agarsiisa. Mallattootti kan akkanatti walitti okkee walakkaatii miti la akkanatti qabdanii. Sana booda gaafa irraa deebi'u paaspoortii keessan irra fidee deebisa jechuudha. Namtichi sun utuma waan isin barsiisaaru kana kan beeku ta'ee ilaaluu hin danda'u. Maaliif paaspoortii keessan irra deebi'ee gala jechuudha kun akkuma kan. Wayi kana qofa Feesbuukas, Tiiktookiis fakkeenyaaf Tiiktookii kee ilaalaa naa kenni yookaan Feesbuuka kee naa kenni Feesbuukan laaluu barbaade yoo inni isiniin jedhe namtichi tokko jechuudha namoo hiriyaadhumti keessan ta'e namumti tokko shakkii tokko sodaa tokko malee jechuudha Feesbuuka kana cuqaastan jechuudha Feesbuuka keessan seentanii si'a tokko okkeedhaan baatan Feesbuuka keessaa okkeedhaan baatan akkuma ammaa jechuudha mallattoo kana cuqaastanii sana booda Feesbuuka kana mataa Feesbuukaa akkanatti qabdan jechuudha piinzii isaaf kan jettu kun ni jirti akkanatti cuqaastanii okkeetti gootan jechuudha dhiyootan kiyyaa. Waan isin ajaa'ibu Feesbuuka kana keessaa bakka barbaade seenee ilaaluu danda'a dhiyootan kiyyaa. Seenuu hin danda'a. Fakkeenyaaf piroofaayilii keessan bakka barbaade seenuu hin danda'a. Kanuma keessa Feesbuukni kiyya immoo isa kana jechuudha warri hin beekne awwal aappisa kana. Seenuu hin danda'a Feesbuuka keessan garuu koomentii namaa jalaan naqee gaalaarii keessaa footoo tokko ilaaluu hin danda'u. Footoo tokko fiduu hin danda'u jechuudha. Maaliif waan sana gaafata jechuudha. Kunoo yoo inni irraa deebuu barbaade hin deebi'u jechuudha. Kunoo duddubbatti deebi'uu hin danda'u. Bakka tokko seenuu hin danda'u dhiyootan kiyya. Bakka tokko seenuu hin danda'u jechuudha. Akkuma argaa jirtanu bakka tokko seenuu hin danda'u. Yoo inni irraa deebi'uudha amma fakkeenyaaf isin immoo yoo irraa deebi'uu barbaadan akkuma ammaatti irraa deebitanii qulfii irra dhaqee gala jechuudha. Feesbuukatti dhuma laalaaru sanaayyuu hin dhabaa. Sana booda silkii keessan naguma kanaan fidee isiniif deebisa. Naguma kanaan utuma waa tokko ittiin hojjetin. Silkii keessan egaa nam tokkoof yoo kennitanii itti fayyadamu jettanii waa tokko yaaddoo tokko malee kana laalaa laata. Bakka kana dhaqee ilaalaa, bakka kana dhaqee ilaalaa wanti isin jettan tokko hin jiru. Itti amantaneetuma kennitaniif. Yoo tiiktookii keessan laaluu barbaades akkuma kana tiiktookitti akkuma nama Feesbuukaa fi foonii godhee isin agarsiise sana gootanee itti kennitan jechuudha. Sana booda namtichi sun akkuma kanatti dhaqee ilaala tiiktookii qofa. Yoo inni irraa waan isa ajaa'ibu tiiktookii keessaan illee gaalaarii keessan seenuu hin danda'u jechuudha. Akkuma kanaan ilaalee dadhabee nagaadhaan fidee isinii deebisa silkii keessan. Egaa waan akkanaa jira silkii irra jechuudha. Waan akkanaa fidee dhufee isin agarsiisa yeroo baay'ee itti aanuuf jechuudha. Waan isin hin argini, waan namni baay'ee hin argin jechuudha. Kanaaf kana fakkaata hiriyoottan kiyya YouTube channel kiyya like naa gochuu hin dagatinaa. Waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa baay'ee isin jaalladha. Nagaan naa tura.